nama ifu kono nama dhaganya akkamitti marga argafan manguddoo argaf. Ani sababa sun maqaa keedhaadheen manaa bahee har'as taanaan isaa waan fedhii san miti garuu maqaa keedhaadhee ergan manaa bahee fi kanaaf ammas taanaan silkiin naasii dawwaliin irraa kaasi. Naannoo kam jirtan mantana? Fageenya irra jira. Borusin egaa? Boru dhufuun danda'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata keenya qaalii bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa galatu. Viidiyoo yeroo dabaree gadhiisa irratti namoonni hedduun keessan dhuftanii yaasuu maal taatee akkam taatee maal taatee maaltu suqunnamee jettanii gara WhatsAppitiin garuma isiniif dandeemandaanu dhuftanii keessan maal jirtaa maal taatee jettanii na gaafatantu keessaniifu arraan tana waan jiru waan nuqunname waan hin gartee amma keessa jiru waan hin gartee amma keessa jiru isiniif qabadhafatin jira hanga dhumatti nagunturadha. Viidiyoo like share godha yaasuu biraa namoonni gartee subscribe godhin guys subscribe godhaatii maayitadha. Tokkoffaarratti namoonni viidiyoo yeroo dabaree gadhiise hin daawwatin deema daawwadhaadha maaliif waan achirratti nuqunname waan ta'e ifaan fatti gartee akkasiniif galuuf viidiyoo yeroo dabaree gadhiise deema daawwadhaadha. Adaadaan kiyyaadhaa bakka nafiraa qoma qabartii naannoon gartee hin jiraadhutti naannoon ani kiyyaadhaaf hoteela qabetti hordoftee gaggaafattee jechuudha dhuftee jechuudha. Akkuma gartaan obboleessa keenya Masuud qabdee Masuunaaf dawwalee akkanaa nama sirbaada yaasuu kottu naan jee ani immoo qalbii keessa anumaa dhufne jechuudha. Namni gartee nama barbaadu kuni nama dalagaati nama gartee normaalaati yoo gartee nama hamaa ta'e waan akkasitti gartee na yaama jee ani dhumatu yaanne. Masuun albillaan nama sirbaada nama gartee guddaa sirbaada kottu naan jee dafi. Maali naan akkuma gartee viidiyoo irratti agartanii ni khonnaan jennaan nama jabaa nama guddaadha khonnaan jennaan tolee ni dhufa jeeni hoggaan dhufu kunoo nama guddaadha ani adaada kiyyaati. Mucayyooti gartee sinni jala fuudhee siimana jala baasee amantii jijjiirsiftee siitu gartee akka malee godhee ammaan tana isa dhokasitee mucayyoon jala akka malee gootii jirta maaloodha lolte jechuudha. Sanboota gahangaan danda'u amansiisuudhaaf ni yaale ani humata kallee hin goone miidhaan irraan geessu hin jiru ani gartee amantii sidhaallee gartee hin jijjiirsisiifne ammallee gartee jaalomanii kabajumanii gartee nagaa fayyaa qabdii wanni rakkinni raga hin jiru. Humaa hin dhiphatini garuu ani fuudhee martiin galfanna jee isii amansiisuudhaaf yaalan ture garuu fudhachuu ni iddee isii bira nageessitee cirraash ilmaatu gartee hoteelan qabeef malee ani martiin galfanna jennaaniin ilmaatu hoteela qabdaa fettee lola eegalte jechuudha. Hangan danda'u ni yaalee kaameraa duubattillee namni manguddoon dhuftee namni gartee gaanii jiraa miira gartee namni oggaan gartee tulu oggaa isii loltuu oggaan gartee anis isii amansiisuudhaaf yaalu namni nu arkee namni nu gidduu seenee waan jirus eega baran booda mucaan kun gartee nama gartee tonkolee kanaa qabullee miti yoo waan ati jette kuni kan dhuguma ta'e nu itti gaafatama isiillee gartee poolisanii yaamaa isin jennaan poolisallee hin yaamini waan gartee poolisaan isin ga'uun jiru nuti nu jirra yoo gartee rakkina kun dhugaa katute nuti nu jirra saniifuu tasgabbaa'ii jedhanii isiillee tasgabbeessanii achi booda gaa dubbiin deemte jechuudha. Dubbiin deemte amma ishee bakkuma isin jirtu nageessan gatte. Ammanis jara wajjin manguddoo kana manguddoodha wajjin bakka isin jirtu isin geessan jeeni walii galla jechuudha. Ishii fuudhee wajjin deemnee hoteelan gartee an qababsan dhaqa jechuudha. Hoggaa dhayinuu achi hin jirtu. Kiyyaan hoteela keessallee hin jirtu. Dawwalaaf bilbili cufaadha. Kiyya achi deemna daranuu dubbiin oguute jechuudha. Mucayyoo akka malee gootee jirta. Mucayyoo gartee maaloodha na sobdaa hoteela yeroo takka asiin qabeeffata yeroo takka immoo achiin qabeeffata kuni soba abadan gartee asiin deemu mucayyoo tiyya naa baasi waajjira poolisii wajjin deemna malee. Akkas egaa balaa guddaa bu'ee jechuudha dhugumatti. Achi booda egaa kiyyaafis ni dawwalee na jalaa kaasuu iddee sanbooda sossobnee tasgabbeessinee adaadaa kiyyaadha jechuudha. Kiyyaan cirraash kiyyaadhaaf bilbila si cufaadha jechuudha. Achi hanga galgala teenyee ijibbaannee isinis manguddittinis deemuu diddee jechuudha. Dhumarratti anis sossobee mangudditti akka isiin tasgabbootu godhe anis achi dhiisee haala hojjee bahee jechuudha. Bakka silaa kiyyaan deemti jaamuu hundi deemee dhabee jechuudha. Adaadaa kiyyaadhaa sossobnee akka isiin karaa manaa sidhatti deebitu goone yoo gartee rakkinni kan jiru ta'e yoo gartee mucayyoon tun gartee waataa ta'e anaatti gaafatama rakkoon hin jiru jeenis isiidhaaf qaale seenee yoo isin gartee na bira geesse akkuma gartee isii arkeen akkuma isin gartee harka seenteen anis siif hin dawwala yookaan immoo qabeetiin si fida jee isiidhaaf qaale seene akkasitti rabbiin harkana baasee hanga ammatti kiyyaa hin garre jechuudha. Hanga ammatti hoteelattillee hin deebine bakka tana isin jirti irraa illee hin beeku dhugumatti anis hedduun dhiphadha jira.
arga nama kiyyaanaaf bilbiltee dhufee hoteelaan jira nangetti. Sanii fuudhaa fi kottu nangetti. Hoggaan fiigee hoteela dhaquu hin jirtu. Dhufee kun hoteelaan jira eessa jirta maaliif akkana sobdaa maaliif akkana taphatan jenna. Ni dhufaa bakka biraan deeme taa'ee nangetti. Hoteela taa'ee eegee dhabee ifirraa deema jechuudha. Amman tana kiyyaaf hin dawwala. Afaanuma isirraa bakka isin jirtu maal akka isii godhaa jiru walumaan dhageenya hanga dhumatti dhagin turaadha. Ani dhugumatti balaa biraa keessan galee rakkinuma addaa keessan galee barnaata rakkinuma addaa keessan galee. Aloo. Aloo. Kiyya. Akkam nagaami? Naguma. Jirtaa? Nagaadha galata waaqaaf. Fayya. Eessa jirtaa? Eessa jirtaa? Maaliif na barbaadde? Hoteelaan jiraa, hoteela deebiin jiraa, kottu nangettee hoggaan hoteela dhaquu hin jirtu. Maal eessa jirta kiyya? Hin jiru bakka deemee hin jiraatu. Maal eessa deemtare? Bakka jechuun na barbaadu si maa sin hin barbaachisu si jaamar deemee hin jira bakka dhufuu hin danda'u. Maaliif dhufuu barbaanne? Maaliif dhufuu hin barbaanne? Dhufuu hin barbaanne bakka sababa dhufuu hin barbaanne jeqa. Amma adaadaan kan jirtu adaadaan kan galtee jirti. Isiin mana galtee jirti. Waan haasawnu jira kotture. Amma dhufuu hin danda'u bakka. Maali dhufuu feene? Hin barbaadu bakka dhufuu hin barbaadu iddoon dhufuu hin dandeenye hin jira. Fageenya irra hin jiraayin baay'ee. Haala kun si baasaa? Na baasee. Na baasaa. Na baasaa? Xayyi bashee halas gaama arraboota qulfii hoteelaa ni fudhaa. Hoteela bilaash maallaqa maaliif hin kasaarreenis? Ati kan maallaqa keessatti miti kan siyaachisu. Jechuun kan hoteela keessa bulaan jirtu bilaash maaliif kafalamaree? Birrii keessa siyaachisa si durayyuu. Anuma waa'ee birrii hin jenne bara. Waa'ee birrii hin jenne. Bakki fudhan jenneen. Ani iddoon dhaqe fardaala fuudhan deemtee na barbaaduu dhiistee kan maallaqa keetii Sorbaana si dhabna jira kiyya. Ani sababa keetii kun adaadaan kan kee kokkeen qabdi jirti. Manguddoo harkana baase kun manguddoo harkana baase poolisaan fideettee waajjira poolisaa deemnattee waan baay'ee sotti barnaata. Ati isti kootuuti isii bira deemnee haa iyyaansi gartuu wajji haasoo na kottume. Ijaan akka nagartu hin barbaanne bakka yaasuu na dhiisii. Arabbanna kiyya waan kun gaarii mitaa'e tasgabaa barnaata. Amma isiin siitu baasee nangate manaa siif baasee intaloo siif baasee amantii jijjiirsiiftee intaloo si qubsee mana baasee yoo intaloon tuwwaa taate sitti gaafatamaan nuti si qabannaa ana guddisee maatiin ana malee maatiin. Erga na guddisteeti maaliif mana ana ariiti gadi guyyaa tokkitti nan balleessa kiyya waan balleessi nan gorsitu ani ilmoo ishee ergan ta'eeti isa kan mana gadi na ariitiin erga manaan gadi na ariite bakka hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf siis immoo sin barbaachisu erga achitti hoteela na qabdee hoteelatti nagattee baddee miti ati nagattee sagalee kee dhokkattee silkii kee cufattee baddeemi. Kanaaf siis sin barbaachisu ishis hin barbaachisu bakka kanaafuyyuu na dhiisuu hin dandeessaniiti. Bara amma ishiin na qabattee barkiyyaa na dhagaya bannaata. Isii bira deemu. Sammaa ittaan beeka jedhee maali samaanaa sakam naaf harramtee biraan hafuudha. Isii bira deemne kootume isii bira dheeneeti haa iyyaansi gartuu ani yaasuun gartee mana nan baasne ani fedhi kiyyaan hin bahe bakka jeetii waan jiru fuuldura sitti himi mucaa dhiisii hin bakka ishee akkas jena yeekottu. Duuba akkama haye maaliif? Ara kiyyaa taa'ee banna taa'ee gaarii miti wanni kun taa'ee. Ani si mararu. Nama ranta garuu yoo maa gochuu hin danda'u. Duuba ani maaliif bilaashitti namittidha wajjin walitti na buustaree bannaati. Hayi. Koo bakka iddoo ishiin itti arginetti badeete. Maal magaalaa Finfinnee ani hulatti hin beekaa bakka barbaadde bakkuma fettanii na jalaan baatutti. Ani siin beekaa jettee duraan isin. Kaameeraa isa kamitti barbaadde? Jechuun magaalaan hin beekatte jechuun sababummaan gartee ani isii bakka dhuufis hin jirre ani waan uumaa jalaan balleessine waa jalaan hanne wanni isii bakka dhuufis hin jiru haa dhuftu garuu. Mucaa ishee jalaa fudhattee miti kanarraa maal maddeetti? Mucaa kasii kamme ati ana si fudhate?
bakka ani maqaan midhaasi dhaadheen bahe itti as jiraachuu baatteessan dhaqa. Banna kiyya hanjamaa dhisi banna hanjamaa dhisi timee ishee hoteela ishee arra kottu mee amma kottu yeme amma isirta. Dhufuu danda'u yaasu. Asiyyuu waanuma ani bakka ati kottu jettetti dhufu bakka ati deemi jette deemuuf miti kan akkasitti nagattee baddee akka barbaadde haa taatu jette ani sii jedhee maatii kiyyaan gargar bahee ani sii jedhee waan hundumayyuu dhiisee jennaan miti bakka na jaalatte eessayyuu nadhu iddoon ani waametti dhufti gaafin ani deeme jedhee ni deemti jettee miti kan akkasitti asiyyuu natti taphachaa jirtu. Ani maalin si taphadha bannaati? Maalin na dhiistee baddee samiti maaltu barbaacha si geesse amma sababa natti hin jirree dhatte. Ani hojiidhaaf deddeeme malee wayin si baqadhe. Maaltu silkii kaasuu si dhowweere amma immoo ergan bakka fagaadheef immoo maaliif natti dhiyaachuu barbaadda bakka natti hin dawwalin. Akkasii? Namni kamiyyuu kan na fayyadu hin argine. Ani si fayyadu? Osoo na fayyadde mana dhiistee deemtaati. Ani yoomis hojiif hin deeme waan barbaadu si godhan jira hojiidhaaf hin deema jira. Silkii kaasuu maaltu si dhowweere silkii keemtu sirraa fudhate seenaa badee silkii gizee meeqa si dawwalee si dhabee miti kanneen ani bahee deeme bakka isa dhumaa abdii kutee. Silkii yoon gartee hojii jiraadha chaarjiran godhee biraa deema sababa saniif ta'a malee silkii waan hin gartee jala kaasuu dideef hin jiru. Yoo hin kaasne siif hin deebisa ture jechuudha. Garuu kuni rakkina hin qabu si kiyya bannaati. Ammaan tana. Ati silaafuu humaan balleessine baddiin ati qabdu hin jiru yoo gartee nama bira dhufuuti yoo ta'e maleedha. Isii bira deemnee wajjin teenyee fuuldura sitti ani kalas arra booda mana keetti wajjin hin jiraadhu jiitii itti himi yoo irraa bootee jechuudha. Akka amantii keettillee hin jijjiiratanillee itti himi. Itti himi kan dura maaliin godhaan? Saniif amma dhuftu ture? Dhufuu hin danda'u. Yoo dhuftu ture? Buruunatti fuudhan na yaalan. Naannoo kam jirti amman tana? Fageenya irra hin jira. Borusiin egaa? Boru dhufuu hin danda'a. Taa'ee gaarii miti haala kuni. Ani dhiphadheen jira dhiphadhee dhugumatti bakka mangudditti kan harkee bakka dachinatti zooree bara. Gaafa jalqaballee mangudditti tana walittiin isin arrasaa mana keessan gartee nagarsiisii wal nu barsiisii isin jeen ture. Ati immoo diddee jechuudha waan hin gartee duraan sodaadhe dhufte malee kunoo. Margarra buusuu qabda kaadura. Margarra buusuu qabdaa? Isirratti moo? Kaatoon argin dura margarra buusuu qabda maali? Nimmi ani mana namaa dhaqu. Marga kam jenna buusa? Araramoo? Araramoo? Eeka. Silaa dhuftee? Akkamitti gara mana ishii deemtaa ati dura isaanitti marga erguu qabda malee akkamitti karaa manaa deemuu dandeessan jedhu. Nuti waliin galle akkamitti manguddoo argan? Atu kun nama rakkite hayi. Nama ifi kun nama dhaganya akkamitti marga argafan manguddoo argaf. Ani sababa sun maqaa kee dhaadheen manaa bahee har'as taanan isaa waan sidhiisan miti garuu maqaa kee dhaadhee ergan manaa bahee fi kanaaf ammas taanan silkiin naasii dawwaliin irraa kaasi. Yoo natti tole ta'e immoo boonan dhufa. Ishayya khalas tole. Khalas borusin eegayye. Ishayya. Kun kanatti balaa biraa keessan bu'ee ani gaamman tana waan hin godhan jiru yoo isin gartee boru dhufte yookaan sossobeetumaan gartee yookaan sossobeetumaan mangudditti hiyamaa sossobeetumaan malatti baasee akka isin mangudditti wajjin wal qunnaman wal harkan godhuuf yaala malee fali biraan jiru jechuudha. Namoonni waa'ee kiyyaaf rakkatanii waa'ee dhimma kanaa hedduun gaafatu hundinuu waan jiru kana istii boruu haa dhuftu waan jiru waan isin jettu yoo naaf migate mangudditti yaametin akka isaan wal harkan godhachuu yookaan ammoo isii qabeetin manatti bira deemuun kiyyaaf hin qabu hundaafuu waan naaf tole waan naaf migate godhuuf ni yaala isinis doyana godhadha viidiyoo laayik sheer godha jaarsi birraa namoonni sabiskiraayib godhan gaayis sabiskiraayib godhatii mataadha dirqama waan jiru hunda waan godhamu hunda isin biraan ga'uun kiyyaaf hin qabu nagaan naaf tura baay.